waa tokko lama sadii beekamu ture. Waliigaltee nuti waliin hojjenna jenne malee tokko walitti makamnaa miti. Namni yeroo baay'ee attamitti walitti makamtu jedhee anaafis warri bilbilan baay'eedha. Warri tokkummaa Itoophiyaa faa yaadanii attamitti ABO-n tokkummaa Itoophiyaati amma hunaattoo nan dhaabadhan jennee nan fudhadhan jennee maal gootu warri jedhanii bilbilan jiru. Ilaa tokko nuti waan poolisii paartiin tokko qabu gubbaatti miti waliigalteen kan goone wajjin hojjennaadha. Walitti makamnaas miti. Waliigalteen keenyas immoo warra kaan goodaatti hammisaas miti. Amma nuti madirakii wajjin hojjennaa. Dhaabbota Itoophiyaa biraas daangaa isaanii eeggatanii warra hojjetan hoo jiraatanii biyya sana sirna dimookiraasii ijaaruu keessatti qooda fudhatan warra jedhan hoo jiraatanii wajjin hojjenna. Dhaabonni Oromoo biraas kana keessa galuu danda'u waliigaltee kana. Garuu kana atattamaan gara waliigaltee tokkotti wajjin hojjennaa kanatti kan nu deemsise wanti guddaan namni baay'een irraanfatu isa irra deddeebi'ee himuun barbaada. Dr. Abiyyi faas galma Minilikitti kan galchee nunis warra mana hidhaa kan yaase warra akka Andaargaachooyyuu eenyuyyuu warra du'a lama baatanii deemanii kan mana hidhaatii baasee warra ala turanis Gibboo 7 haa ta'u Caamsaa 7 haa ta'u ABO qawwee humnaan lolan jedhu haa ta'u hundas kan biyyatti galchee humna dargaggooti. Hunda caala humna qeerroo Oromooti. Humna kana akka hirmamu hin barbaannu. Humni kun humna tokko ta'ee jijjiirama kan fide humna kanadha. Humni kun tokkummaa isaa eeggatee hoo deeme malee Oromoon yuma duwwaayyuu miti amma Gondorfa'itti dhiigni saba Oromoo dhiiga keenya jedhanii warra chocho'an turaniiru warra akkasii wajjin wal qabate akka biyyaatti hoo deeme malee nu rakkisa. Akkuma seenaa duubatti deebinee ilaalle yeroo Yaaffaan Meessoon yeroo nu gufti bu'e sana abjuu isaanii fudhataniitu humna dargaggoo sochii barataa Itoophiyaa sana waliin fudhatanii deemuu dadhabuudhaan walitti bu'anii humni dargaggoo sunis akka hin taanetti hirmamee kun waggaa 45 siyaasa biyya sanaas akka hin taanetti jeeqaa ture. Ammas innaa sana waliiruun innaa sana siyaasa Itoophiyaa keessatti dhalate ammayyuu itti fufee jira jechuudha. Ijaa kana nuti hunda caala dargaggoon qeerroon Oromoo akka hin hirmamne barbaadna. Hunda caala. Wanti fi yaaduuf malee hunda caala humni qeerroo Oromoo hoo hirmame qabsoon saba Oromoo sin bada. Nutis iddoo dhufnetti deebi'uu hin dandeenya. Inni galma milga'ee achii bahuu hin danda'a. Qabsoon sunis badee nutis baduu hin dandeenya. Akka Yaaffaan Meessoon sun akka deebi'ee hin dhufne humna qeerroo keenya akka hin hirmamne tokkummaadhaan qabsoo saba kanaa laga ceesisanii galmaan ga'uudhaaf akka chocho'anii karaa qabsiisuun nu lachuufu du'aaf jireenyadha. Kanaaf nuti atattamaan dafnee qeerroon kun nu gaafachaas jiru tokko ta'ati nu hoogganaa jedhanii iddoo deemnutti walgee deemsaa turretti naa waajjira amma baay'ee saaqneerra naa waajjira keenya saaqnu iddoo hundatti nu gaafatu. Ijaa kana deebisuun nuufi dirqamadha. Tokko ta'an qeerroon sin gaafatu kun Dooktar wajjin hojjedhaadha moo akka dhaaba tokkotti tokko ta'a. Filannoon hin dhufa akka hin hiramne yeroo ittan sagalee filannooti moo garaa irratti dubbannaa ammaaf xinnaate wal gubbaatti dorgomsiisuun nurra hin jiru. Eessattuu jechuukooti. ABO-n nu gubbaatti dorgomsiisuun nurra hin jiru. Nuti ABO gubbaatti dorgomsiisuun nurra hin jiru. Yeroo filannoo 50-50 harka 50-50 galchuu hin dandeenya. Iddoo tokkottis immoo ilaallee nama fooyyee qabu barataa Oromoo dandeettii guddaa qabanis immoo lachuun keenya dhiifnee akka darbanis gochuu hin dandeenya. Iddoo tokkotti immoo barcumni yeroo iddoo baay'eetti afuridha. Lama hirmachuu hin dandeenya. Inni minimum wal gubbaatti hin dorgomnu. Sabni Oromoo sagalee saba Oromoo tokko kan nuti barbaannu ammumaa qabee sagaleen saba Oromoo akka hirmamu hin barbaannu. Bakka bu'aan saba Oromoo eenyu haa ta'u eenyu dhaabbota biraas warri alaas haa ta'anii warri fooyyee qabannaa dhufanii sagaleen kun akka hirmamu
hin barbaannu tokkummaa saba keenyaa naa jennu sagaleen saba keenyaa isin hin mamiidha. Gara fuulduraatti garuu maalti paartii dimookiraasii jedhamuna dhaabbonneen lama sadii wal bukkee jiraachuu danda'u. Namnis akkasuma yeroo baay'ee amma isin obbolaadha. Alaabaan keenyaa fi amma hunatti alaabaan keenyaa fi alaabaan ABO walitti hin bu'u. Isaan kun obbolaadha wajjin jedha qotee bulaan iyyuu nu jalan tuqina isaan kun obbolaa lamaan iyyuu yeroo jedhu hin dhageenya. Walitti bu'aan jiru waluma daboo waan hojjechaa ture dargaggoon keenya. Mootummaanis walitti makee walitti reebaa ture walitti hidhaa ture. Hunda caalayyuu tokkummaa Oromoo kan akka amma kana dagaagee guddatee dhufe kan godhe mootummaa sana otoo hin beeknes otoo wallaalles garuu miidhaadhaaf kan mootummaan sun godhe garuu Oromoon tokko ta'ee siyaasa isaa gaaffii isaa fedhii isaa gara fuulduraatti akka deemsu kan godhe tokko hunda caala mootummaanuma kana nama mana hidhaatii bahu. Amboo dhaqee namni gara miiliyoonii lama bahee sirbulaaleen mootummaan kun innaa waggaa tokko nu hidhee achi nu dararaa ture kunoo nama nu ijaaraa ture waaqni isaa turuun jedhe nu rakkannaan iddoo sana geenyerraa jechuudha. Ijaa kanaa nuti eenyuma wajjinuu biyya tokko ajandaan keenya biyya sana haaromsuudha. Lammaffaan sirna dimookiraasiitiin sirna dimookiraasii biyya sanatti ijaaruudha. Tapha sana keessatti sagaleen nama tokko sagalee nama tokkooti. Waan voottis jedhu sanaanii biyyi sun jijjiiramuu hin danda'a. Oromoon immoo federaalizimii dhugaatiin ofiin of bulchuu danda'a. Saba lammoota biraata wajjin immoo biyya sana bulchuu hin danda'a. Qeessaatti abbaa dachiisaa abbaa biyya isaa ta'uu danda'a. Walakkaatti immoo tokkummaa biyya sanaa eegee warra kaan wajjin biyya sana bulchuu danda'aadha. Nuti kan from day one ganama manaa kan baanu kana fudhannee baane amma dhaabbonni Oromoo baay'een gara kanatti deemaa jiru. Yaa kanaa nuti karaa kanan gammannaa jechuudha. Karaan kuni karaa fooyyee qabu ta'ee bahuusaa Oromoon baay'eenis immoo gara kanatti dhufuu calqabuusaa sabni keenya hirmamuu sagalee isaa hirmamuu otoo hin taane gar tokkotti qabsoo saba Oromoo isaa ta'u qabsoo biyya sanaas haa ta'u laga ceesisuudhaaf karaa kun calqabamuunsaa baay'ee bayeessadha. Isa kan lafa keewwannee chocho'aa jirra jechuudha. Saba keenyattis akkasumatti himaa jirra.